Ayyaa akkam jirtu nageenyi keenya bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha tole gaarras barnoota keenya kutaa itti aanu isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa namoonni biyya keessa saalas teessanii nu hordoftan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jecha akkasumallee yuutuubii keenya sabiskiraayib laayik sheer koomentii godhuudhaan nu jajjabeessaa. Namooti dhuunfaattis giruuppii barachuu barbaadan immoo lakkoofsa asirra jiruun karaa waasappii immoo teelegiraamiidhaan nu quunnamtanii barachuu dandeessu isiniin jenna. Tole egaa barnoota keenya kutaa har'aa keessatti kan ilaallu xiqqoo ishee addadha jechuudha. Waa'ee jechoota sagalee garaa garaa qaban kan nuti ilaallu. Akkuma egaa kanaan dura ilaaluuf yaalletti kutaawwan darban keessatti jechoota sagalee qubee irraa kaanee haga dhufnee hima ijaaruu dandeenyutti wantoota muraasa ilaalaa turreerra jechuudha. Egaa har'a iddoo baay'ee murteessaa ta'edha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Egaa adeemsi keenya qubee irraa akkuma jalqabee irra geenyee jecha laallee hima xinnoo ishee jalqabnee jirra jechuudha. Egaa qubeenii si yaadachiisuuf jecha qubeenii A jennee baacaa daa jennee haga zaatti ilaallee turre. Akkasumallee qubee dachaa chaadhaa naashaa phaatsaa yaa jennee qubeewwan dachaa torban illee ilaallee turre. Egaa warra kanaan qubeedha jennee ilaalleerra. Warra kana immoo sagalee. Egaa sagaleen maal akka ta'e sirriitti ilaalleerra. Sagaleen bakka lamatti qoodamu. Sagalee gabaabaaf sagalee dheeraa jennee ilaalleerra. Baa, bii, bii, caa, cee, zaa jennee hin yaadattu jedhee yaada kutaawwan darban keessatti. Akkasumallee sagalee dheeraan maal akka ta'e ilaalleerra. Baa, bee, coo, tii jennee isin yaadachiisuuf jechuudha ilaallee turree jechuudha. Kutaawwan darban keessatti akkasuma egaa sagalee erga ilaallee immoo jechoota jechi maalidha ka jedhuu fi waliin ilaallee turre. Jechi sagaleen yeroo walitti dabalamu kan inni uumamudha jennee gosoota jechoota sagalee gabaabaa jennee dharaa, muka, mala, lafa kana jennee ilaallee. Akkasumallee jecha sagalee dheeraa laafaa, daaraa, seenaa, foolii kanneen kana fakkaatan ilaalleerra. Jechoota sagalee gabaabaa dheeraa, galaa, karaa, samuu, madaa ka jedhu. Akkasumallee jechoota sagalee dheeraa gabaabaa gaara, cooma, haala, guure ka jedhu kanallee bareechinee waliin ilaalleerra jechuudha. Tole egaa barnoota har'aa keessatti kutaawwan darban wal yaadachiisuun dirqama waan ta'eef jedheeni. Egaa qubee walitti dhufee sagalee ta'a jenneerra. Sagaleef sagaleen immoo walitti dhufee jecha ta'a. Jechaaf jechi immoo walitti dhufee hima ta'a jechuudha. Egaa kana hundumaa kanan isin yaadachiisee fi haga har'aatti jechoota sagalee jabaa irra geenyee jirra jechuudha. Namoonni yuutuubiin keenya kutaan arfaffaan shanaffaan hin laallee dirqama laaluu qabdu jechuudha. Kanaan achi inni kun xiqqoo ishee isin rakkisa waan ta'eef asirratti addatti kan nuti ilaallu jechoota sagalee garaa garaa qaban gabaabaa, dheeraa, jabaa jechoota nun laalaa turre. Har'a immoo jechoota barreeffamaan walitti dhiyaatan garuu hiika garaa garaaf sagalee garaa garaa qaban barreeffamni isaanii xinnoo kan wal fakkaatu garuu hiika garaa garaa kan qaban ilaalla jechuudha. Egaa namni dhugumatti sagaleen galeef
sagalee gabaabaaf dheeraa gargar baasee akkasumallee jechoota gabaabaa dheeraa laafaa jabaa gargar baasee jechoota kana sirriitti dubbisuu in danda'a jechuudha. Yoo dhuguma waa'een sagalee gabaabaa dheeraa jechoota sagalee gabaabaa dheeraa isiniin galeera ta'ee warroota kana gargar baastanii dubbistu jechuudha. Yoo akkas hin taane garuu dubbisuu hin dandeessan, wal keessa isin jalaa dha'uu danda'a. Kanaaf mee haa ilaallu. Suuta jennee dubbifna akka isin galuu danda'utti jechuudha. Jechoota sagalee garaagaraa qaban. Sagalee garaagaraan gabaabaadhaa, dheeraadhaa, jabaadhaa, laafaadhaa wantoota kutaawwan kanaa gaditti waliin ilaalle jechuudha. Tole amma inni kun gabaabaadhaa, inni kun dheeraa, gabaabaadhaa, inni kun jabaadha jechuudha. Mee haa dubbifnu. Qoree, qoree jedha. Qooree, qooree. Dheeraa, gabaabaadhaa jechuudha. Qooree, qooree jenna. Qorree, qorree, ree jenna. Maaliif inni kun sagalee jabaadha. Dubbifamaan lama walitti aanee waan jiruuf jechuudha. Asitti immoo gabaabaa dheeraadha. Balaa jennaan. Balaa. Asitti immoo faallaadha. Baala, baala. Dheeraa gabaabaadha jechuudha. Asitti ballaa, ballaa jedha jechuudha. Gara gabaabaadha siinii gaara, gaara, gaara. Garaa, garaa jennaanii gubee, gubee gabaabaadha. Akkuma argitanii gubaa, gubaa, gubbaa, gubbaa jennaan jechuudha. Asitti sagalee jabaadha. Asitti immoo gabaabaa dheeraadha jechuudha. Badee, badaa, baddaa kan jedhu ta'a. Meeqa yoo dhuguma isinii galeera ta'e ariifannee dubbifna jechuudha. Qoree, qooree, qorree. Balaa, baala, ballaa. Gara, gaara, garaa. Gubee, gubaa, gubbaa. Badee, badaa, baddaa jedha. Yoo isinii galee akka kanatti ariifattanii dubbistu jechuudha. Bira asitti sagalee gabaabaadha. Akkuma arginu biiraa, biiraa. Asitti sagalee dheeraadha jechuudha. Birraa, birraa jennaanii bite, bite, bitee, bitee, bitte, bitte jennaan jechuudha. Hama, hama, hamaa, hamaa jennaanii hamma, hamma kan jedhu ta'a jechuudha. Fixe, fixee, fixee, fixxe, fixxe kan jedhu ta'a jechuudha. Tole ariifannee waliin ilaallu. Bira, biiraa, birraa. Bite, bitee, bitte. Hama, hamaa, hamma. Fixe, fixee, fixxe. Asitti isin immoo yoo barbaaddanii wal keessa ooftanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Bare, baruu, barruu. Bare, baruu, barruu. Faaya, fayyee, fayyaa. Faaya, fayyee, fayyaa. Mure, muree, murre. Mure, muree, murre. Caala, caala, caalaa, caalaa. Callaa, callaa. Samuu, samuu. Saamuu, saamuu. Sammuu, sammuu. Jala, jala, jaala, jaala. Jal'aa, jal'aa kan jennu ta'a jechuudha. Tole kutaan har'aa kutaa isin baay'ee keessatti of ilaaltan
Yoo dhuguma jechoota sagaleedhaan gargar baastanii dubbisuu hin dandeessu ta'ee kutaasa kana sirriitti hin dubbiftu jechuudha. Yoo inni kun isiniif hin galle ta'e kutaawwan darban ilaaluun dirqamadha jechuudha. Tole egaa asitti sirriitti hubattaniittu adda baafattaniittu gabaabaa, dheeraa, laafaa, jabaa jechuudha. Kutaawwan itti aanan keessatti immoo akkaataa itti himee ijaaran waliin ilaalla jechuudha. Innaa barnooti keenya irraa kana fakkaataa guddaa galatoomaa waan nu dhaggeeffattanii fi haga kutaa itti aanu qabannee isiniif dhumnutti nagaan nu turaa isiniin jenna.